Sabseet hoggaa jennugaa akkuma beektan afaan Oromootiin qitaa jennaan. Qita tuutaa jechuudha. Sabseetiin qita tuutaa jechuudha. Qita tuutaa hoggaa jennu tuutarraa cite jechuudha. Karraa murame, karraa kutame jechuudha afaan keenyanii. Fakkeenyaaf amma citaa jennee jira fakkeenyaaf citaa kan manaan ijaaranutu jira jechuudha. Akka aadaa Oromootti mana citaa jennee kan waamnu. Sunis mana citaa hoggaa jennu mana sanii cite osoo hin ta'in mana citaa irraa tolfame jechuudha. Wal hubannee mana citaa wanta ciccitamu jira karraa muramu haamamu jechuudha. Lafaayi margaa inni margee dhedheeratu jechuudha. Irraa haamame jechuudha. Yeroo haamamu san haamame san maal jennaani kaccite jechuudha. Karraa citame jechuudha. Akka citatti lakkaa'ama. Kaccitame karraa kutame jechuudha. Karaa biraatiin kanaaf kana ni beektan. Namni citaa beeku citaa hoggaa jennu kunis akkuma san seetii kun sabseetiin kun citaa tuutaa hoggaa jennu ka citaa tuutarraa ka cite jechuudha.